Eessarraa dhuftanii? Maqaan koo Shaashituu Lataan jedhama. Asumaan lafa gabaadha manni koo. Maal sinii godhe Waaqayyo lafa kanatti waan Waaqayyo sinii godhe toora tooraan dhugaa ba'a. Anaaf lafa kanatti Waaqayyo waan naa godhee bishaan kadhataa mana kanaatu asitti naa kadhatamee mucaa kootu qabeenya naa hirii qabeenya abbaa koo jetteeti mana murtiitti na himatte. Mana murtii kana immoo yeroo naqee jedhu waraqata kissii naan gahanii dafinoosaa waraqanni kissii na ga'ee facaasaa isaa dhufeetaniini gola kadhataan galee bishaan fudhadhee achiin galee waraqata kana ittan kennee yeroon itti kennee jedhu na harkaa fuudhanii Waaqayyotti akkas ol qabanii isaan natti fidan yaa Waaqayyoo ani immoo gara keettan dhiyeessaa jedhanii irratti naa kadhatanii waraqata kana fudhadhee nan galee kamisadha qaxaroon immoo gaafa kamisaa qaxaroo roon dhaqee jedhu qaalii nurraa fuudhanii ani hin agarre irraasiin fudhannee yeroo isheen itti dabaltee sin agarre mana kanaa itti dabaleen xumureera 143 itti dabaleetaniin xumureera manichi gurguramee keessa akkanaa kennamu jetteetiin himata kana narratti bantee amma abbaan murtii qaalii keenya fuudhee nu gashee qaxaroo tokko dabarsanii qaxaroo lammaffaa irratti murtiitu itti kenname. Murtiin yeroo itti kennamu bilisa na baasee Waaqayyoo mana kanatti naa kadhatamee ani birrii hamma kanaas waan an kaffaluufii hin qabu. Yaa Waaqa Paaster Nugusaa ati na dura bu'iitii dubbii kanaa narraa xumuri jedheen bishaan sanaa arraba koottis fuula koottis xaragadheeni. Nan deemee dhaqee gaafa sana dubbadheen galee gaafa murtii sanaa ani hin dhabne xabaqaan dhaabbadheera danda'een dhaabbadhee hin dubbadhu imimmaan tun agudha gatii ta'ee fi xabaqaatu dhaqee bakka murtaa'eera ati bilisa taateetta. Bilisa nama baasu kana galateeffadhaa mee walitti kuusaa galateeffadhaa. Dabalaan mayyuu galateeffadhaa gooftaa. Sanarraa bilisa baatan qabeenya guddaa sin gaafattee turte qarshii guddaa sin gaafattee turte Waaqayyo sanarraa bilisa sin baase. Kanarraati Waaqayyo ani 143 kana waan an kaffalu sin qabu. Manichi gurguramennaan lafanti galu sin qabu. Kakuudhaan ijaarte dakakattee natti ijaarte kaatee immoo seexanni mucaa kana keessa goree narraa diiguufi birrii kana dinarraa xumuru jedhee Waaqayyotti maddeen ba'ee Waaqayyo bilisa na baasee. Bilisa dhaati jaartii. Galateeffadhaa warra kana dhageessan ammallee beektaa. Eessi dhugaa baamsa lammaffaa itti aantanii kan qabdan. Inni lammaffaa immoo qeekootti mana kilaasii 3 qaban ture. Kilaasii 2 keessa sadansaa keessayyuu turanii walima isaanii wal lolanii nagaatti beeqeekoon jeeqame booddee waan hin godhu gaafa wallaalee jedhu. Jidduu galee gaafa araarsa jedhu walii isaanii dhiisanii anattas deebi'anii na lolanii qidaamee isaa amma lubbuun koyyuu hin jiraanne amma mana hidhaa guttiyyuu gaheera. Ani yeroo isaan akkas jedhan waliin makee fuula kootti hundumaatti diddibadhee tan hidhaan naqasilattoo dhee wayyaa koo peestaalii keessa kaawwadhee qophaa'ee anaa eeggatee jedhu inni dhufe sunis na fuudhee hin deemne ni nafe dubbichi waan biraa keessa hin gallu fagoon naqnu asuma biyyoottan xumuraa. Nan bulee sanbata isaa ganamaa asan dhufe. As dhufeetaniini yaa Waaqayyo nagaa qeekoo keessaa bade kana atiin argita. Biyyoon ana ati sirratti dubbatameera sirratti lallabameera. Dhageessetta dubbichi immoo warra Israa'eliin Filisxeemonni warri ari'atan jedhameeti lallabame lallabni gaafa sina yaadadha. Tokko yaa'anii badanii takkaa yoo deeman lafa duwwaa hafaa kan jedhamutu lallabame gaafa sana. Achumaatiin biyyoo kan nana ati dhaggeeffattee tasa dubbatame kana. Ammas immoo tokko narraa yaa'anii asoo kan warri na dhibbisan kun jedheen galee qeema isaa guutuuttan facaase biyyoo sana asii hammaaree galee. Isaa booddee dafinoo isaa oolanii facaasaa isaa oolanii gaafa roobii tokkoon deemu toon taane wal qabatanii deeman. Galgala kana namni amaloo jiraatillee isa jiraachisi Waaqayyo sirraa hariya. Hin deeman. Hin deeman gaafa sana. Dhugaa baamsa gara biraas yoo qabaattan. Inni gara biraan immoo
mana kiraa namni itti galuu dideeti akkasuma taa'aa ture sadan suni jarri sun keessaa gadhiisanii ba'anii duwwaama taa'aa ture. Isaa booddee biyyoo kana inni ammaaree irraa fuudhee galee jira. Asiis immoo lafaa fuudhaatii waaqatti akkas ol qabaatii waan isin rakkisu irratti nan kadhadhaatii yennaa galtan balbala buustanii irra dhaabattanii ol galtu jedhame torban isaatti dhagaa kun immoo. Namni waaqayyo sagalee akkasii iddoo kan dhaabatanii ba'ee baasan. Jennaananii gaafanii waraqatas nan dhabee sooftis nan dhabee gad jedhee biyyichuma fuudheetan olan qabe akkas cafaqeetan akkas olan qabee irratti kadhatanii yeroo ol lixxan barriima keessan dura buusaatii irra jedhaa ol galaa dhabe. Wanti na dhiphisu mana koo cufamee ta'a jedheen achuma irra buuseetan irra jedheen ol galee mana kootti namni hin galee sadan isaatti iyyuu namni naa galee. Galateeffadhaa gooftaa mannaa keessa walitti keessaa. Hin amanta'uu ta'e galgala kana isa rakkise waaqayyo miila kee jalatti daaraa godha. Ega balii galateeffadhu gooftaa. Amma manni keessan cufaa tures itti galameera. Itti galameera. Nagaan keessan bades deebi'eera. Nagaan koos deebi'ee qeenkoos nagaa argatee waan hundumaa nu guutuu ta'eera. Manni kuni nama isaa miti. Na waaqayyoo nama isaa keessa goreessin hojjeta. Biyyoo lafa kanaa keessa goreessin hojjeta. Akkasumaan illee waa dubbattanii turtanii ammallee deebitee isheen na himachaa turte jaarsummaa natti ergitee ifa mana gaafachaa jirti kan jedhullee natti dubbattanii turtan. Eeyyee amma isa kana mana biran darbe. Isa kana immoo ani oliyyannoo fudhatte isheen jennaan oliyyannoo kana hamma isheen xumurtutti dhugaan ba'u jedheen ture. Amma immoo daganaa oliyyannoon suni ani hiyyeessadha. Waan kaffaluun qabu daanyaadhaa fi kanaafuu natsaa jettee misikiriidhaan nu waaman jennaan mana kutaa 10 qabdi. Fooqii immoo irraa jalatti dhugaatiif nyaata nagaddi hiyyeessa miti ishee jennee deebii laannee. Kanaan ka'ee daanyaan ati hiyyeessa miti kaffalachuu dandeessa. Kaffalittiin jedhaniinnaani hin qabu waan kaffaluttee dhiistee galtee amma immoo jaarsummaa ergaa jirti. Kanas immoo waaqayyoon naa galateeffadhaa. Mee galateeffadhaa gooftaa. Isa diina sitti ta'e gaabbisiisee waaqayyo harka kee galcha. Mee dabalii galateeffadhu gooftaa qaba. Isa akka kanaatti sin gargaaree isa akka kanaatti mana keessan fayyaa godhee hundumarraa bilisa sin godhe kana saba kanaaf illee dhaamsa yoo qabaattan. Sabni kun warri akka koo qofaa taatanii qofaa keessan ijoollee guddiftanii ijoolleen immoo deebitee akkaataa akkasitti qabeenya irratti warri isin mormaa jirtu yoo jiraattanii mana kana koottaatii waaqayyoo mana kana inni jiru hin hojjeta hojiirra jira. Nama isaa keessa goree sin hojjeta biyyoo lafa kanaa keessa goree sin hojjeta gadi ta'eefi gara mana kanaa koottaatii kadhachiifadhaa kadhadhaa irraatii bilisa sin baasa waaqayyo akkuma anaan bilisa sin na baase isininis bilisa sin baasa jedheen dhaamaare. Mee ammallee galateeffadhaa sabni kana dhageessadhaa akka araaraan guutuun harki kee namaan qoqqooma malli kee gooftaa hin jiru tolaan akka kee mee harka keessan ol kaasaa beekaan wallaalaaf dubbatu jabaa dadhabaaf dhaabatu dhaatee gaariin akka kee jiraatu araaraan guutuun harki kee namaan qoqqooma malli kee gooftaa hin jiru tolaan akka kee 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 gooftaa hin jiru tolaan akka kee 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 hin jiru mee hin jiru tolaan akka kee hin jiru tolaan akka kee hin jiru tolaan